baguma irraa kutteen jedhaan jiran baga irraa kuttee Qimamii. laphee isaarra keessa itu anatee immoo irraa kutee nan nyaachisa yuuti taphittiin gadhiisu Nyaachifte nyaachistu baate irraa kutee nan nyaachisa kana booddee jechuudha. Shiroo nyaachuu hin danda'u. Ati mana isa shiroon kennituufi. maaliif akkas godha reenni isumatu isa rakkise waan ta'eef qat irraa godha meeshicha. Yoo inni dhimma baase malee manatti ruuzii nyaachuun hin jiru, shiroo nyaachuun hin jiru, paasta nyaachuun hin jiru. Kanuma si rakkisee qalqalqalsi godhamteette qat irraa godhee laphee isaa rakkise. Nan gammade ani mo'achuudha. Dhiira akkas olii gad rem jedhee harama wallaalee waan arge godhu jira. Qabirraa goota. Dhuguma siin jedha. Si taanaan jechuudha. Qab gootee saree jala buusuudha. Cakkantaniim. Kanaan taane moo jira? Dubartoonni kun cakkanan isatti. Nagaa gaafa dhumesti. Nagaan siniif haa ta'u bakka jirtanitti ijoolleen dammaaf damma shushuu warri jibban beekne jaalala malee nagaan keenyi inni badhaadhaaf inni bal'aan siniif haa ta'u. Waa'ee nagaa keenya gaa dukkaneeffannee waan dukkana keessa hojjetamu odeessu funeerra takka shaa'atanii kolfitu gaafirraa buutanii jechuudha. Egaa sabni keenya jechuudha Oromoon keessumattuu aadaa qabaa, duudhaa qabaa, safuu qabaa. Safuu qabaa, safuun jira Oromoo keessa. Haati safuu qabdi, abbaan safuu qaba, obboleessi safuu, obboleettiin safuu. Wanti safuu jedhamu jira. Lagdi safuu qaba, malkaan safuu qaba. Jireenyi uummata hunduu adadaan eessumni akkaataa akkasaatti safuu qaba jechuudha. Safuu jechuun sadarkaa itti kabajni namaa kennamu jechuudha. Safuu jechuun sadarkaa kabajaati jechuudha. Kabajadha barbaada. Safuu jechuun kabaja jechuudha. Haati intalli haadhaan daffartu kun safuudha. Safuu jechuun kabaja haadha cabsi yoo daffartee kabaja abbaa cabsite jechuudha. Ishi namichatu gowwomsi barammaa intalli maal beekti mi'aa asirratti namichatu egaa namichi safuu cabsee sossobee isatti fakkeessee sobee qammasiisee ashaboo qabamuun qawadhee bira dabarsee moo sukkaara dhadhee leenjisee mucaan waan akkasii hin beektu argitee hin beektu qammastee hin beektu yoo qammastu camcaraqii qabaa. Achumaan jedhee qamaalaa godhure wal nyaachisa keemikaalaa godhee akka jira. Bulbulamaan yoo walitti makamu bulbul ta'a. Wayii gara seenichaatti seennaa wanticha akkuma haasaa kolfaa dhaggeeffataniif dhugaa waaqa baay'ee tokko nama dhibasii. Egaa haati durshii jechuudha heerumtee. Inuma heerumtee haati manaa sun jechuudha. Durba taate dubartii taate hin heerumtee abbaa manaa ishii faana waggoota gara 9 wayii akkana 8 jiraatte jechuudha. Isa keessatti mucaa tokko godhatte. Mucaa durbaa godhattee isa booda abbaa manaa ishii kun irraa du'a jechuudha. Akka biyya keenyaatti akka aadaa keenyaatti dubartiin abbaa manaa irraa du'e baay'ee gadi deebite jechuudha. Baay'ee qalbii cabdii waan dumtuutti hin tolu. Akkasii hawaasa keessattis immoo akka gadaantummaatti ilaalamti. Yeroo dheeraa yoo isheen turte namni hunduutti ga'isuu barbaada, itti qoosuu barbaada, hunduu faana jiraachuu barbaada. Isheen garuu heerumaan barbaannes akkanumatti itti fuftee jiraachuu barbaadde. Maatiin ishii warri ishii garuu intalli kee guddattee hamma kana geessee isheenuu heeruma geessee adaraa heerumiti mucaama tokko dahii jedhaniitu rakkisu. Isa booda isheettee umurii ijoollummaadhaan heerumtee gara waggaa 8 booda abbaa warraa ishii waan irraa boqatee fi intalli ishii durba taate geessuu taateetti kaatee nama tokkotti heerumti gaa. Namicha sanatti heerumtee namicha sana faana jireenyatti itti fufanii. Namichi sun intala sanaaf abbaa biddeenaa jechuudha. Yaa abbaa biddeenaati gaa. Intala sana intala shiiti abbaa biddeenaati. Inni heerumtee wajjin jireenya eegalanii jedhanii waggaa muraasa jiraatanii haati kuni dubartiin kun dahuu hin dandeenye waggaa lakkoofsiste jechuudha otoo hin dahiini. Namni kun maal godha mucaa barbaada waan ta'eef haadha dhiisee intala faana jalqabee jechuudha. Kana didu sanan diduu eetu. Boolla lama qaba. Boolla lama qaba manuma tokko keessaa hidhee boolla tokko dinnaan maali ati garuu anaa kan baala geessitee waan ta'e dubbatta. Qaxxale. Jira dubbii afaan nagaa. Namichi isa booda osoma akkana jedhanii
intala faana sakkanuma intala akka ta'e akkamitti akka amansiifate isatu beeka faana jiraata haadha faana siin jiraata akka nama dhibu immoo gaafa si salphisu immoo waan adda baabaa irra si salphisa lamaanuu hin ulfaan haati siin tallis wal bukkee jechuudha. Haati dura kan ta'uu dide amma wal faana ta'ee jennaan isuma takkas godhe. Akkaataatti dhiirri dubartii amansiifatu ogeessanitti anima. Atitti deebita oduu kee. Okay. Namichi kun intala akkamitti amansiifattee yoo jette intalli yeroo dabartu hudduu xaago'a. Waan hin kolfin. Maal jiru waan nama kolfisiisu. Waan akkas ta'e qofa. Dubartiin koo akkas godhamnaan dubartoonni baay'ee sensitiiv ta'u jechuudha. Hudduu shittaa godha. Hudduu xaagoodha. Takka immoo. Jiraan beekaa amma dubartoonni yeroo quncucan jechuudha. Guntuta baafti amma ijoolleen xixiqqoon akkas guntuta baafti miti. Guntuta sana mataa ishirra gaa goota. Calmattee. Dabartee yeroo hunda miti waan angochaa bahee waan angochaa bahee beeka takka xaagoota hudduu jettee dabarti hin dhiista zim jetta gaaf immoo fuuteeti guntuta kana lafa goota gaafasis ol utaalteeti gadi deebiti vaayibireetar gooteeti ol utaaltee gadi deebiti otuma jettu leenjisaadha jira gaaf immoo xamzas gootee bakka namni jirratti immoo jilba keerra keessa jechuudha jilba keerra keessa nama gadhiifta jechuudha gaafasis. Sana booda bulbula maataa akkattiin leenjisa jechuudha. Dhiirri nama sifata maa rakkoon qabu. Gaafa wayituma akkas jedhuuti bakka. Hin gaggabsa. Bira daddabarsee yeroo mimmiidhagsu kanuma guddaa. Maal bira daddabarsaa? Ijoolleen maaltu bira daddarba jira? Ijoolleen xixiqqoo umuriin isaanii amma umurii 15 amma 24tti umurii ijoolleen jiranii qabachuuf jechuudha. Quncucuuf baay'ee ariifatu. Isaan kan isaanii rakkoon qabu. Gaafuma jalqabaa ta'uu danda'a. Beekamu gaa'ee namni kunis itti deddeebi'eera ta'uu danda'a. Akkattiin lamaan isaanii ulfa gaafa ta'anii haati kun bakka akka inni akkas godhe waan bartee fi sumamti kan lamaan keenya rakkise akkattiin jettee kanumamti kan si rakkiseettee xabarraa gootee hoo fudhuu deeme. Kana booda irraa kuttee kaaqu meeshaa isaa. Amma isheen kuttutti garuu ciisee dhaggeeffatan. Maal beekare harka lamaan hidhanii ta'e itoonni rafuu ta'e akkatti irraa kutan garuu irraa kutamuusa baay'ee na gammachiiseera. Irraa kutanii mormatti hidhanii. Asitti rarraasanii katamaa kee deemsisuu ture. Xel gochaa deemu. By the way, waan kana ijoollee ta'ee yaadadha. Niitiin haayilanyaan tokko jirti biyya keenya. Maatiin ishee bakka jiran hin beekamu oduu odeessuun sirrii miti garuu maqaa hin dhawwani nan dhagaa na yaadadha ijoollee abbaa manaa qabdi ta'e dura. Abbaa manaa sanaaf ijoollee lama deecheetti. Gaaf tokko wal lolanii jedhanii halkan. Egaa namni baadiyaan kun baadiyaan mana baadiyaa beektuu ta'e mana citaati namni hin jiraatu. Mana citaa keessa jiraatu. Mana citaa sana immoo yeroo cufanii ilmoo mooyyee bunaatiin cufu galgala. Ilmoo mooyyee bunaa asii gadi tumu. Isa guddaadhaan. Isa guddaadhaan. Gammadii wayiitti godhaniiti. Isaan immoo akkas danaqara huuk godhanii huuk jennanuu afaan konistiraakshiniitiin keessa godhaniiti ciisu. Amma ijoollee lama deessetti namichaaf niitiin kun halkan wal lolu. Hojii irratti wal lolan egaa halkan. Namichaaf. Amma niitiin sun jirti amma ijoolleen isaa lamaan isaas jiru. Hojii irratti wal lolanii gaafa wal lolanii niitiin suni hin qabdi. Miccirtee iddoo bakka buuphaansaa jira miti cidhaan jedhanii baadiyyaatti jechuudha. Cidhaansa akkasitti miccirtee gaafa qabdu namichi isa dura ishee rukuteeru sirriitti wal lolanii akkasuma miccirtee gaafa qabdu buuphaa lama qaba miti egaa cidhaan uumamaan beektu wal bukkee akkas jira kana lama walitti qabdu gaafa qimmiidee qabdu namichi jedheen dhiye hin dhiye egaa nama baadiyyaa kana beektu manni xinnoo walirraa hiiqaadha. Bakkuma jiru dhiirri eeboosaa qabatee hankaaksee gajamuusaa qabatee bakkuma jiru birmateef jechuudha. Bakkuma jiru gaafa dhiirri birmatuu fi manni baadiyyaa egaa akka magaalaa miti. Yoo xinnaate kiiloomeetira tokko meetira 500 walirraa fagaata. Walirraa fagaatanii ijaarratan ollaa jechuudha. Malee akka mana baadiyyaa akkas miti. Baay'ee ekspaayin godha gargar ta'a. Gaafa dhaqanii intinaa jedhanii
karaa keessaa ilma mooyyee bunaatiin cufanii waan cisaniif gamadii waan qabuuf rukunnaan banamuu deedhamman. Isheen qimmiidde cidhaansaa lamaan walitti qabdee qimmiidde namichi wayyoo haadha kona ajjeefte cidhaan kona qabde walitti na qabde bakka biyya balleessan achi dhiira qorichi kana niitiin isheen immoo yoo isa gadhiiste na ajjeesatte qabdi. Maaliif yoo namni seeneefi malee achi gadhiifnaan du'a lubbuushiti. Inni immoo garuu kirjee otoo gadhiifte hin tuqum. Maaliif bakka tenshin ta'a sammuunsa waan ta'eef jechuudha. Achuma namni tokko oluma utaalee ta'an barri sana hundumaan cabsee gaafa seenu qimmiiddee siree jalatti lafa buuftee cidhaan isaa namoonni akkasitti walitti qimmiiddee qabdee lafa buufatteetti. Achumaan gadhiisuu diddanna namni tokko gurra ishee cineenii adda laata. Gurra ishee cineenna bakka uleedhaan rukunnaan maal gadhiisuu diddeen. Achumaan gurra ishee fuudhee kan xixiqqoo gaafa cineen gadhiisa. Isheenis nabseedha gurri kun hin dhukkubaa. Hin iyyite hin gadhiifte. Egaa uummanni baay'ee gargar qabee jarri sanumaa walii kanii iddoo biraatti dhuftee naannoo keenyatti hirumtee ijoollee illee baay'ee godhatte jechuudha. Ijoollee nama biraaf baay'ee godhatte. Garuu niitiin suni istiin nama jechuudha. Ani waggaa jahan kana ishee argeera durbaa fakkaatti. Garuu maaliif lolli isaanii maaliif? Dhiirri gadi asireerratti wal lolan qaba. Fidiin fiduudha. Fidiin fiduudha maal isa dideemoo? Ishee didee kaa malee akkamitti jechuun ofii diddee akkamitti ofiisa qabdire itoonni didee qabdi yeroo inni dirqamsiisudha kaa. Akkasii. Garuu nuyi keessa hin jiru yaa'u yaadni estimationiidha. Maaliif isaa qophaa'eedha qabde isheen isaa dafallaquuf qophaa'ee qabde. Akkasitti mudduudha yeroo inni humnaa ol ta'u. Na baay'ee rakkisaadha namichi kun hojii gadi aantummaa hojjete jechuudha. Inni haadhaaf intala walitti ulfeesse kun hojii safuu. Maal kun koo jira bakka baay'eetti waan akkasii sirriitti irra deddeebiidhaan mul'ata yerootti abbaa biddeenaa ta'ee biin abbaa uma ta'ee waan akkasii dhaga'amaa oola argamaas ni oola. Garuu immoo jechuudha intala gurguddoo fa'aa fudhatanii heerumurra intala isaanii yookaan akkoo bira kaa'u yookaan iddoo bira kaa'u dhugaa waaqaa jechuudha. Dhiirri ormadha. Dhiirri sirees dhimma siin qabu jechuudha. Isheenii haadhaadha isheetu haadha manaa kooti minaamin jee waan yaadu tokko hin qabu. Qabeetu hojjetaa jechuudha ishees. Kanaafuu intala guddoo qabaattee ishuma xixiqqoo jechuudha guddisee kee waan baay'ee godhaa oolamni miidiyaarra dhagaa ooltu. Guddisaa jedhanii maqaalatu miti. Ila kun olaa waan ni jedhu. Ila argitanii olaa guddisaniitu qalatu. Kan margoota. Kanaafuu dhugaa waaqa. Kun isoo beekamaa ta'ee sammuu keessa jiru kun abbaa biddeenaa ta'ee na guddisa jechuun zabati. Intala ofii yookaan akkoo bira kaanii itti barsiifachuu yookaan iddoo bira kaanii seeraan eeggatanii barsiifachuu. Yookaan immoo meeshaa ofii qabatanii abboomatanii mana ofii taa'u. Malee dhugaa waaqa ana tootee amma waan akkasiitu jiruuti maqaan gooftaa waan akkasiin ofiin iyyuu malee hin danda'u jechuudha. Hin hafa malee yeroo micha hafa malee kanaan hin barbaadu. Maaliif amma laale jarri lamaan amma abbaa haadhaaf intala ta'anii nama tokkorra da'anii ijoolleen sun maal jedhamu ammas gara fuulduraatti. Baay'ee rakkisaadha. Ijoolleen alatan sun maal jedhamu dhugaa waaqa hirmiidha kun akka wangeelaatti kun hin ta'u abaarsa dabar. Kanaafuu baay'ee nama dhiba jechuudha. Baay'ee nama dhiba of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Akka aadaa keenyatti immoo safuu aadaa eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Iddoo tokkotti immoo of eeggannoo guddaa gochuun jechuudha. Maatiif dhiirri waan of fedheetu ta'e dubartii wajjin mana tokko keessa buluun keessumattuu warri dhiiga walirraa hin qabne warri hidda dhiigaa walirraa hin qabne dubartoonniif dhiirri waan of fedheetu ta'e amantiidhaan manaan waan jedhame mana tokko itti bulamuu fi re'eef qeerramsa wal keessa galchuudha jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Aadaa ofii duudhaa ofii eeguun barbaachisaadha. Amantii ofiis eeguun barbaachisaadha. Kanas ni jennaa yeroo biraa yaadni biraa yoo jiraate qabannee dhiyaannaa like comment share subscribe godha waan nama qoqqoofalchiisuu yoo qabaattan yaadni yoo jiraatin kana keessa nuu barreessaa yaada keessan akkasuma miidiyaa irratti sinii dubbanna miidiyaa kana irratti sinii dubbanna sinii dhageessifna jechuudha har'aaf nu galatoomaa. Nagaan.